Diinagdeedhaan mana guuttachuu qabna ture. Nyaachuu qaba ilmoon namaa nama ta'ee dhaabbatee deemuudhaaf nyaachuu qaba. San jechaan asitti qonnarra akka jiru kana qofa ilaalinaa. Ammaa booda abadan kan qotu Oromiyaa keessatti wanna qotamu kan qotu Oromoo magaalatti fudhatee kan nagadu Oromoo. Ammaa booda waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa isinii dhufee jira. Ofitti fudhachuun kan keessanii galchuun kan keenya ta'uu qaba. Rabsuun kan keenya ta'uu qaba. Ittiin oomishuun kan keenya ta'uu qaba. Bu'aa oomisha sanii magaalatti galchuun kan keenya ta'uu qaba. Akka nuu ta'utti nagadachuunis kan keenya ta'a. Hiree nuyi murteessin irratti fayyadamuu qabu malee hiree jarri nuu murteessanii nuyi fayyadamuu hin qabnu. Waggaa sadeen kana keessatti asallinarra fagaateetu miti darbeetu bulee waraa bu'ee jira. Ka'umsi duuba ka'u yeroo mara mataa ta'amoon ta'u hin saffisa moo saffisa? Hin saffisa. Namni tokko namni ispoortii hojjetuu fi namni ispoortii hin hojjenne tokko miti. Potenshaala gurguddaa qabdu harkaa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa barreeffamaan suuraan viidiyoodhaan waan isinii dhiyeessuu qabnu dhiyeessinee jirra. Kara keessanittis immoo dhufnee jirra. Hoggaa har'aatitti garuu gaafii fi waan piroomooshinii kara biraatti irratti ol ta'e waan isin hojjettaniif waan asirratti hojjenne irratti gamaggamaaf teenyaa jechaadha. Hundi keessaa nu dhaban. Nuyi soogidda dhiiroo. Soogidda nuti. Sukkaara qofa taanee mi'aawuu qofaaf hin deemnu. Soogidda oobaa isan nama likkiittoo nyaatan nama fayyada. Nuyi soogidda. Wanni soogiddi keessa hin jirre humtuu mi'aawu. Dargaggeessi yeroo ammaa kana furmaata ta'uu qabna malee ka'umsa ta'uu qabu. Kanaaf jabaattanii hirmaannaa keessan hirmaadha. Labsiin nuti ittiin ijaaramne kana labsii 985 muraa 2009 jala biyyoolessa irratti ijaaramne ani xaanutti immoo liigii dhaabne Afrikaa irratti ijaaramnaa jechaadha. Afrikaa irratti. Ammas sadarkaa lammaffaa immoo kaf jennee ol siqnee addunyaa irratti ijaaramuu qabna. Caffeen daangaa addunyaa irratti alaabaa ishee dhaabbachuu qabdi jechaadha. Alaabaa ikonomikaan empower kan ta'e. Dinagdee qofaan dhaabbanna. Alaabaa dinagdee dhaabbannaa jechaadha. Jabaachuu qabdu. Gara keessanitti haa deebisnu. Carraa isiniif kennina. Bifa saniin hirmaannaa keessanitti deemuu dandeessu jechaadha. Galatoomaa. Abbaa Gadaa Kamaal Ibraahim jedhama. Jiruu kiyya keessatti waltajjii hedduu keessatti illee hirmaadhee jira. Yaa'ii bal'aa keessa illee oolee jira. Carraa argadhe. Akka guyyaa har'aa gammadeen beeku. Keessi kiyya akka guyyaa har'aatitti na gammadeen beeku baay'ee natti tola. Ani beeku waan gammadeef. Waggaa 3 keessatti gabaasa isin nuu dhiyeessitan irratti daa'ima gaafa dhalate ilkaan baasi ta'e. Gaafuma dhalate ilkaan baasee midhaan nyaatee yaa'a keessa oole ta'e waldeenni keessa. Ilmi abbaa uume fakkaata jedhanii mitiire. Ani baay'ee hundeessaa waldaa kanaa obbo Sanyiin akkuma maqaa isaa gochi isallee jiru mee amilee gisee tokko naa kennaa fi maqaa kiyyaa. Waldaa kana hojii isaa keessatti waan baay'ee viidiyoo irratti illee arginee jirra. Waan lamatu keessa kiyya gammachiise waan isin hojjettan keessa. Tokko Finfinnee keessatti hojii guddaa hojjettanii qeerroon Oromoo jijjiiramallee fiduu akka danda'utti argisiiftanii jijjiiramaan alatti illee immoo misooma fiduu akka danda'utti argisiiftanii warra mangaa qeerroon jedhe san immoo iyyuu qallabuu qeerroon akka danda'utti argisiiftanii abbaa biyyummaa Finfinnee keessatti argisiisuu keessaniif nu boonsitanii umriin keessan haa dheeratu isiniin jedha. Lammaffaa wanni na gammachiise ummata Oromoo naannoo Kamisee dhaabbattanii ummata sana waldaa kana miseensa gootanii akkasitti abdii itti horuu keessaniif baay'ee keessa kiyyatti waan na gammachiiseef itti gammadee jira. Ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Wanti Oromiyaan dhabde hin jiru. Sangaan Oromiyaa keessaa ba'a. Tumaalessi gaariin Oromiyaa keessaa ba'a. Daa'imni Oromiyaa keessaa ba'a. Dhadhaan Oromiyaa keessaa ba'a. Oomishni qamadii Oromiyaa keessaa ba'a. Dheedhii itti gurgurree isa waarshaa keessa galchanii as deebisanii tanuu waan nu ittiin fayyadamne dachaa 3 itti fayyadamanii nutti gurguran san bara ammaa achi ambi nutti fayyadamuu qabaatu nummaan oomishnee nummaan waarshaatti galchinee nummaan waarshaa keessaa baafnee
ummata keenyallee raabsine ummata biraatillee raabsina kaayyoon isin jettan ka qabattanii deemtan sun baay'ee waan nama gammachiisuuf waan nama boonsu asallaa irraa waldaa akkanaa kana qabattanii achitti turuu keessaniif komii reef namni illee kaasee jira. Komii san isinirraa kaase Oromiyaa bal'aa keessa deemaa turtan waan ta'eef isinirraa kaase guyyaa har'arraatirraa jalqabee miseensa keessanii daajiraadhaa horaa bulaa isinin jechuu barbaada. Jiraata magaala Sirboo ganda duwwaa tokkooti aanaa Leemuuf Bilbiloo irraa hirmaadhee miseensa waldaa kanaati. Rabbi guyyaa hadhaa kana karoora namni qabate rabbi aanjaa godhee aanjessee walitti isinii qabee qindeessee karaa nagaa isin fidee nullee nagaa nu fidee rabbi waliin nu gahee alhamdulillahi rabbil alamin jenna. Wanna rabbiin jammarantu wanna rabbiin itti kadhatantu bakka gaa rabbi bakkaan isin haa ga'u. Warra sagantaa kana hundeesse jalqabumarra itti dhagahamee rakkoon ummata Oromoo miidhaan ummata Oromoo keessumattuu hiyyummaa irratti isinitti dhagamee warri dhimma kana hundeessitan ka as jiru ta'e ka as hin jirre isin dabalatee galata galchuu fi barbaada maqaa ummata kanaatiin. Yeroo tokko hamilee nuu kennaafi. Itti aansuuni sadarkaa biiroo keessaniittillee baay'ee barumsa fudhanneerra. Waan baay'ee hubanneerra. Waan namni dubbatu keessatti yooma dubbatan dubbiin dhugaa hin beeksifti. Dubbiin waa itti makanillee hin beeksifti. Xiinxala gaggeessinee dubbii keessan keessa fudhanneerra. Maali wanni jettan? Wanni akka yaadaatitti anu hubadhu. Inni guddaan nu waliin xaarru isinillee waliin ka'uu qabdan nullee waliin xaarru hiyyumma jettan. Hiyyummaan aqlii namarraa fuuti. Hiyyummaan biyya nama dhoggachiifti. Hiyyummaan baddu rabbi nurraa haa balleessu. Kanaaf hiyyummaa keessaa isin baafna ba'ada rabbiitii tokko taanee jettan. Tokko ta'a jettan. Waanyoo keessaa ba'a jettan. Wal kilaafa keessaa ba'a jettan. Walii kormoomaa walii abboomaa jettan. Korman nu keessaan bahee walii abboomaa jirraa isinii abboomnaa isinis ammoo hujii kiyya jedhe itti galee jiraa jettanii rabbi isin haa tiisuu jabaadhaa jennee yaada isinii kennin. Simbira jirraa simbira dhaabannaa yeroo isin ittiin waamtanitti hin awwaannaa guyyaa miti halkan hin dhufnaa jabaadhaa isiniin jenna. Rabbi bakkaan si haa ga'u ulfaadhaa galatooma horaa bulaa. Jalqaba irratti kabajamoo pirezidaantii obbo Sanyii eenyatti hin beeka. Wajjumaan jiraannaa waajjira isaaniis hin beeka. Naannaa Finfinneetti hojii gurguddaa hojjetaa turanii jiru. Kana qofa miti gidirawwan garaagaraa dhiyeenyatti hin beeka waan ta'eef gidirawwan garaagaraa ragaa tureera. Sanaafis duum jilbeeffanne waa hedduu keessa darbanii as ganii jiru. Maqaa yaa'ii kanaatiin mee hamilee naa kennaafi. Dargaggeessi Oromoo 15,000 miti. Hoo sirriitti irratti hojjetame yoo sirriitti itti yaadamee sirriitti irratti hojjetame akkuma propozaala garaagaraa argaa turre sana itti hojjetame aanaalee 360 keessatti hojii guddaa hojjennaa uummanni Oromoo harka keessan keessa jira. Nuti isin duukaa jira. Uummanni Oromoo miliyoonni 65 jedhamu sun kana barbaada. Uummanni keenya waggoottan 150 oli miidhameera jenna hundi keenya iyyuu. Garuu immoo bakka inni itti cabe bakka inni itti miidhame san namni hooqee sirreesseef hin jiru amma kallattii qabateera. Yeroo hoggansi Oromoon biyya bulchaa jiru keessatti fi waldaan dargaggoo caffee Oromiyaa hundaa'etti waan jalqabee jira. Kanaaf amma dameen 30ffaan nuun hin malu. Dameen 30ffaan nuun hin malu. 360 within short time arguu qabna. Maaliif Oromoon bal'aa Oromoo miliyoona 65 keessatti 30 qabannee yoo ta'e homaa nuuf fayyadu. Kabajamoo pirezidaantiin iddoo oomishtummaa Oromiyaa keessatti itti baay'atu eessa fa'a jennee irratti hojjechuu. Kanaaf waan jalqaban waa hedduutu jira jechuudha. Ani bifa kanaan dargaggeessa keenya bal'aa hojii dhabeessa ta'ee daandii irra deemu
baratee daandii irra deemu teknikaalii namni keenya nagadee waa argachuu waggoottan 5-6 sanii asitti hamma tokko socho'aa jira malee namni keenya nigdii keessa hin jiru. Bizineesii keessa hin jiru. Hin barataa hin xumuraa daandii irra deemu. Baachuu hin danda'u. Rakkoodha jecha. Rakkoo kana keessaa kan baasu immoo isin amma akka biiftuu quuqxanii jirtu. Waan quuqxa kana sirriitti ifaa aduu kana uummanni hundi irraa fayyadamuu qaba. Hundi keenya irraa fayyadamuu qaba. Baay'een keenya obboleewwan keenya hojii hin qaban. Dinagdeema Oromiyaa keessa dhangala'ee qaamni biraa ittiin nu bitu kana deebistanii itichitanii uummata kanaan fayyadudha. Waggaa 3 keessatti bu'aa argaa jirra jechuudha. Sadarkaa yaadaa irraa ka'ee waggaa 3 keessatti waldaa Oromiyaa yaamamu hedduun beenna. Baankolee amma tokko hojii irra jiran irraa kan hafe baay'een isaanii harcaanii jiru. Baay'ee isaanii hin beenna. Aksiyoona bitamnee maal goone arginee jirra. Harcaanii jiru. Akkas akka hin taane ta'uu dhabuu isaa kan namatti agarsiisu abdii namatti horu pirezidaantii keenya yeroo biiroo isaaniitti illee waliin haasofnu onneen isaanii guutuudha. Onneen isaanii guutuu ta'uun mul'ata fuuldura sana namatti agarsiisa jechuudha. Baay'ee appreciate godheen jira. Ulfaadhaa galatooma. Odooma qabeenya keenya qabnu, odooma beekumsas qabnu, odooma dandeettis qabnu, diinagdee hacuucee qaamni biraan irraa fudhate waardiyaadha. Dargaggoonni keenya ogaa beekame iddoo kamittuu namni gala hin jiru. Waardiyaadha yoo ta'e hojiin nuuf kennamaatiin ture. Har'a garuu diinagdeetti gallee kutannee ciniinnannee dorgomaa biyya keessaa miti biyya alaa ta'uu qaba jettee sanyii facaafte tanaan nutti agarsiisuu keetiif ani keessoon koo baay'ee natti gammadeera. Namoonni aanaa 28 yookaan magaalaa Asallaa godina Arsii keessatti jirtan hankana fakkaatu waan irratti hojjetamuu qaba. Magaalaan Asallaa muummee sanii taate warri amma guyyaa irraa jaarraa kanatti as dhuftanii abboomtan hunda keenya sochoofnee guutuun ta'uu dandeenya. Dargaggoodhaa waggaa jennu abbootii keenya diinagdeedhaan akka hin dhaabanne qaamni godhu hin jiru. Garuu dargaggoon keenya fuulduratti baay'ee nu harkisee nuun deemuu qaba. Nuti kamiin laaluu qabna? Biyya keenya keessa diinagdee gahaa qabna. Hoogganuu dandeennaan, wal utubuu dandeennaan, wal bittinneessuu keessaa baanee gurmaa'inna waldeena kanaatiin tisgallaan guutuu biyyattii dhuunfachuu dandeenya. Kanaaf baalataraa jedhan yoo taane hoo bakka duraan olqaa fuudhamee miti baalataraa jechuun maal jechuudha? Akkuma jaalleen kiyya kaase isa dhiifnee diinagdeedhaan bira dabaruu qabna. Gurra keenya dabarsine. Kanaaf an galatoomii cinaa keessan dhaabbannaa nuti illee isinitti makamnaa bakka duraan jiru ammoo barbaanneef innaa jaallota filatamanii wal qunnamnee itti deemnaa jechuun barbaada. Galatoomaa baay'ee isinitti teessu waan guddaa argeen jiran. Leenni kun waan akkanaa kana walitti argisiisu yoo waan gabaasa akkanaa kan nu dhiyeessu wanni gaafa kaan fagoodhaan gurraan dhageenye miseensi taane san gaabbiin nu keessan jiru jechuudha. Kuni maalinni amma Oromoon bari duruyyuu dandeettiin dhabne carraa dhabe malee dandeettii bulchuullee dandeettii oomishuullee dandeettii itti fayyadamuullee hin dhabne carraa dhabe. Amma immoo namoota nu dura ta'anii carraa kan argatanii carraa kan ummataaf geessan guddaa galatoonfachuu barbaada jechuudha. Maalinni wantoonni hedduun waltajjii irratti hafu. Waltajjii akkanaa kanarratti wanni hedduun haasawameet waltajjii irratti hafu. Waltajjii irratti immoo akka hin hambifne waa hedduu kanaan dura hafaatiin ture qabatamaan miidiyaa adda addaa illee hordofaatiin ture. Yeroo adda addaa miidiyaa adda addaatiin waa hedduu argaatiin ture. Waan qabatamaa jiru jechuudha. Wantoonni miidiyaan argaa turre sunniin immoo har'a ifatti nutti mul'ataniitiin jiru. Waa hedduu wanni hojjetamaatiin ture. Amma waldeenni kuni waa hedduu hojjetee jira. Ulfaadhaa jabaadhaa itti deemaa jechuu barbaada. Galatoomaa. Maqaan koo Tashoomaa Taaddasaan jedhama. Kanan dhufe aanaalee Bilbiloo bo sanyii Indaashuu guddaa kanan galateeffadhuu fi kanan waan addaati jedhee tooyi itti gammadu keessaa burqaa uummata Oromooti fi madda hidda Oromoo kan ta'e Finfinnee keessaa mul'ata hooggansa waldaa kanaa ta'anii mul'achuu isaanii akka nama tokkootti nan gammadas hamilees akkanaa kennitanan barbaada. Obbo Sanyiin
qormaata daddabarsanii warra isaaniitirraa isaan dhaalchisaa isaan qoraa dhufan keessa darbanii dargaggoo Oromoo guutuu biyyatti wanta kana hundeessanii mataa keenya walitti nu qabanii har'a Oromoon kutaa fi amantaadhaan gosaa fi balbalaan odoo waliin qoodin waldaa tokkummaa keenya walitti nu fidu hundeessuu isaanii baay'een gammadaa. Ani gammadee akka nan gammade yoo gammaddan hamilee ammallee naaf kennaafi jechuu barbaade. Kanaafu maalidha? Karaa gabaabaa wanna argine kana abbaatu tiffata. Akkuma kun jajjabeessuudhaaf kun cinaa ijjachuudhaaf of qopheessinee jirru kan nu diiguudhaaf immoo keessa keenyatti nu keessatti siyaasa bocanii guyyaa guyyaadhaan nu bittinneessuudhaaf xaaran jiraachuusaa dargaggeessi yookaan qeerroon bakkee kana jirtan dhalata boruutiif akka wal barsiisaa wal qo'achiisaa iddoo gallutti akka irratti hojjennu jechuu barbaade tanan. Tokkummaa tan jedhamu tokkummaa Oromoo jabeeffachuu keenya harka wal qabannee bakka jirrutti isa wallaale gorfannee hamma beennu fi hamma walirra jirruun tokkummaa keenya manneen amantaatirraa qabee carraa arganne kamittu itti fayyadamne nu ilmaan Oromoo ilmaan haadha takkaa ta'u amantaan kan dhuunfatti siyaasa keessa galte naan jenna garuu Oromoo kan jettu tun ani boru ganama amantaa musliimaa on qabadhe abbaan na dhoogu hin jiru. Oromummaa kiyya garuu eenyullee narraa haquu hin danda'u. Oromummaa keenyaan haa tokko taanee haa wal qabannu tokkummaa kan jedhu kana akka qabannuun barbaada akka gaafititti garuu nuyi Finfinnee keessatti mana argachuu dhiisaa mana barumsaa ijoolleen teenya argachuunu anaaf gammachuu guddaa fi waan har'a kaleecha garaagarummaa uumamee fi bu'aan dhufe keessa waan itti gammadu. Barsiisonni asii deemanii Finfinneetti barsiisaa jiran barana carraa nama hedduutu argate. Kuni rabbi haa galatoomu mootummaan keenyallee haa galatoomu sirna mootummaa Oromoo keessatti kuni hunduu kan bal'achuu. Kanaaf sirna Oromoo yoo qabanne sirna mootummaa tokko nu godhu hoo qabanne sirna mootummaa waan abbaa qabata mootummaa keenya qabanne wal faana ijjanne harka wal qabanne tokkummaa keenya eenyu waldaan keenya yaacimu keessumattuu oomishaa fi oomishtummaa tasgabbeechuu keessaatti midhaan nyaatatiin of danda'uu fi gabaa tasgabbii qabu magaalaa Finfinnee keessatti jiraataadhaaf dhiyeessuun isaa fakkeenya guddaadha. Qaala'insi jireenyaa magaalaa Finfinnee qofa keessatti himu. Asallaa keessa jira. Godinaalee Arsii keessa balbala gallu suuqotaa fi magaalota keessas jira. Kana akkuma barumsa irraa arganne carraa kana mooyyuu cinaa ijjannee biyya Oromiyaa tana nyaata fi jireenya of danda'een akka utumnuu waan jedhu qaba. Galatooma. Ani wanni haasamu keessa manguddoonni duubaallee kaasanii duubaallee qeerroon kaasanii nu Arsiini ollaadhaaf Finfinneeni homaa lagaa Awaash addaan akkana daangessa malee wanni addaan nu daangessu hin jiru. Hadhaa miti waggaa achiin boodallee kan itti dhufan taate dirqamatu itti fida Arsii kabiraatu itti dhufa. Wanni nuti tolu akkuma duratti manguddoon kaasan Kamisee dhaquun asiin ammoo gara kibbaa kana deemaniitiin Oromiyaa daangaa dhaquun waan guddaa nutti tolu. Asiin gara lixaa kana fa'a. Kuni maaliif Oromummaan keenya eega tokko ta'e hadha wanni amma akka mucaan duubaa haasa'ime kana Oromummaan keenya tokko biyyallee takkatti qabna kaayyoollee tokkicha qabna diinagdeen keenya walitti haa makamu. Gaafa diinagdeen keenya waliin makameetiin jedhe xalaanni fedhe diinni fedhe homaa addaan nun baasu. Dirqamatu waliin nu hidha. Qabeenya keenyatu tokko biyya keenyatu takka mootummaa keenyatu tokko. Gallee jirra Finfinnee marsinee jirra. Homaa yaadina maaliifi
isin daangaa manaan keessa galaa jirtan mataa gubbaa gorree gadi ajajaa jira. Kanaanoo maal jettan mootummaan kennaa miti ittiin gammaddanii kanaa olme maal goona. Kanaaf qabeenyi keenya kamana itti gallee ittiin ijaarannu giddittuu nu galcha inni koottaa nan marsaa ijoollee ta'e koottaa nan marsaa asitti abboota keenya jedhee inni itti galcha. Kaayyoon isaa callaa hojjedhaa. Siyaasa abbaa siyaasaa sistiisa diinagdee keessatti cimaa jedhee tura hin cimna. Ajabaannu tokko haa taanu. Kanaaf sochiin keessa nama gammachiisa. Wanni amma dhaamatu barbaannu qaala'iinsa biyyaatii miti. Qaala'iinsa addunyaatu Oromiyaa irraa alatti hin deemnee biyya addunyaa tasgabbeessuu yaaduu qabna. Kaayyoon keenya mul'anni keenya addunyaa irratti akka duratti amma alaabaan waldaa kanaa addunyaa cinaan haa dhaabatu jettan kan gubbaa irra dhaabatee Oromiyaa maqaa baasee biyyattii Itoophiyaa saba jedhan tana maqaa baasee mul'atuu qabna. Oromoon uf qofaafi miti. Sabaaf sablammii biyya keessa jiruuf kaayyoo keenya Oromoon hin jaallatalle hin ammatalle. Kanaaf dargaggeessi keenya cimuu qabaa, hojjetuu qabaa, isin bira jirraa. Kan baratee barumsarraa baheetiin jedhe hojiitti galuu qabaa. Kan ammoo barumsarra jiru bakkaan gahuu qabaa. Diinagdee qofa ari'uun qabu. Jabaadhaa, ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Oromoon maal qabaa maal dhabe waan jedhu dubbachuun barbaada. Maal qabaa maal dhabe kan jedhu raawun ka'u qabeenya qabaa, hayyuu qabaa, lafa bal'aa qabaa, waan baay'ee qaba. Garuu wanni dhabe jira. Wanni dhabe maali yoo jenne tokkummaa fi waliigalteen nutti irrata. Namni keenya akka duratti mana keessaa ka'aa ture miiliyoona 65 hin ta'a jedhamee namoonni tilmaamamu kuni waliin galu. Walii galuu irraa kan dhabne diinagdeedhaanis paawar ta'uu hin dandeenyu. Namni gaafa waliin galle tokko garana hoo harkise tokko garana hoo harkise diinagdeedhaanii miti karaa deemuu waliin deemuu hin danda'u. Kanaaf rakkoo guddaan uummata keenyaa wal jabeessuu odoo danda'u wal cabsuu. Wal hirkisuu odoo danda'u wal kuffisuu. Wannoonni kana wal fakkaatan baay'ee isaa wannoonni amma dubbannu jira. Haa ta'uti garuu guyyaa har'aa kana bifa kanaan uummanni kun dargaggoonni fi jaarsaa abboonni gadaa namoonni gurguddaan mana kana keessatti argamtan hirmaannaa kana irratti bifa kanaan hirmaachuun dhugaa dubbachuudhaaf seenaa boonsaa arsiidhaaf ta'u ta'ee deetiin hin ilaala waan ta'eef ammallee irra deebi'uudhaaniin baga gammaddanis hin jedha. Rakkoon inni biraa rakkoon uummata keenyaa abbaa qabeenyaa ta'uu hin barbaada hojjechuu hin barbaadu. Abbaa qabeenyaa ta'uuf garuu hojjechuun dirqama. Qaxxaamuraan guddachuu barbaanna. Rakkoo keenya guddaan. Qaxxaamuraan. Osoo nu danda'amee zuhaay baatuu galuuf asiin deemnee Adaamarraan galuu hin dandeenya, asiin deemnee Shaashamanneerraan galuu hin dandeenya. Garuu odoo nuuf danda'ame asiin akkanatti kunnee deemuu barbaanna rakkoon keenya. Kanaaf abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf gatii kafaluu nama barbaachisa. Namni dafqa isaatiin hojjetee gaafa argatu rabbi irraa illee raammata ta'aaf namarraa illee dafqee xaareet argate namaan jedhama. Kanaaf nuyi dargaggoonni mana kana jirru bifa kanaan abbootiin qabeenyaa nu keessa jiru beektonni baay'een nu keessa jiru namni dhugaa dubbachuudhaaf barate baay'ee qabna waan ta'eef hojii ajaa'ibaa hojjechuun hin danda'ama waan ta'eef waltumsinee wantoota hojjechuu dandeenyu baay'ee itti adeemnuun jedha. Rakkoon inni biraa rakkoo diinagdeeti. Rakkoon diinagdee biyya kanaa namoota muraasa harkatti kan kufedha. Namoonni muraasni xaaraa gahanii baay'een immoo sabni bal'aan kun jireenya gadadoo jiraachaa jira. Kanaaf jennee uummata kana bira gahuudhaaf akka godina Arsiitiitti barfannullee godina Arsii jechuun akka godina Abichaatti ilaaluun nurra hin jiraatu. Naannoowwan xixiqqaa baay'ee isaanii caalu. Amma namoonni bifa kanaan mana kana keessatti dhufnee wal argine kuni gaafa eegallu godina Arsiiti jennee eegalle. Wanni manni kun beekuu qabu. Magaala Boqojjii jennee eegalleeti waan xiqqaa maaliif yaadna jennee iskooppii keenya bal'isnee waan baay'ee ilaaluu danda'u nurra jiraata jennee godinni Arsii magaala Boqojjii duwwaan qabdu jechuurraa ka'uudhaaniin xiyyeeffannee magaala kanarratti akka dhufu aarsaa guddaadhaan kaffalameetiin naannoo kana gahe. Kun immoo waan baay'ee nu fayyada. Arsii irra gaafa taanu aanoleen risoorsii baay'ee qaban jiru.
Kanaaf jennee nuyi hanga gadiitti buunee caasaa keenya gad diriirsinee godinni damee haa ta'u malee magaalaa aanaalee irraa qabnu irratti damee banannee hanga gooxiif gandaatitti gabbuunee hojii jajjabaa hojjenna jennee abdii guddaa qabna waan ta'eef kun bifa kanaan ilaalamuu qaba. Miseensi keenya miseensonni akka godina Arsiitti jirru nama baay'eedha. Nama baay'ees taanu wal argachuudhaaf garuu waan baay'ee nu rakkisaa ture. Ammaan booda garuu maal godhanii odoo hin ta'iin maalan godhe waan jedhu irratti xiyyeeffachuun irra jiraata. Nuyi gaheen keenya maali? Maal baachuu qabna? Maal hojjennee darbuu qabna? Jijjiiramni murannoo nama gaafata. Jijjiiramuun gatii nama gaafata. Aarsaa nama gaafata. Waan ta'eef nuyis bara keenya keessatti waan wayii hojjennee darbuun nurra jiraata. Seenaa hojjennee darbuun dirqama qabna waan ta'eef. Waa hojjechuuf hin dandeenye. Humna qabna. Riisoorsii qabna. Namoota bebbeekoo baay'ee qabna of keessaa waan ta'eef akka godina Arsii akkuma duratti kaasa godinni kun godina guddaadha. Naannoodhaan wal madaala. Naannoowwan jiran keessaa naannoon godina Arsii hin geenye jira. Baay'inni population isaanii namoota isaaniitti illee waan baay'een isaa jechuudha. Galtees qabna nu. Keessattuu Arsiin maaliin beekama? Oomisha midhaaniitiin beekama. Oomisha midhaanii duwwaa odoo hin ta'in horsiisa horiitiin beekama. Wanni baay'een isaa galtee jajjabaa qabna waan ta'eef wanni gabaa biyyatti biyyoolessaatiif dhiyeessinu jira. Achii fudhannee gabbuusnee dakalatti wanni finnu jira akka duratti obbo Sanyiin jedhan bara dhufuutti akkuma waliin dubbachaa turre xaa'oon hanga gahutti hanga xaa'oodhaan gahutti ummata keenya bira gahuu qabna. Ummanni keenya barana akkamitti akka rakkachaa ba'e bal'aa isaa agarree jirra waan ta'eef kanarra dhaabbannee xaa'oo qoricha farra aramaa wantoota akka galtee bu'uuraa ta'an kan akka zayitaa sukkaaraa kana wanna warshaa oomisha warshaa ta'an guutummaadhaniin biyya alaatti irraa fichisiisaniitiin akka asirratti rabsuu dandeenyu waliin dubbachaa turre waan ta'eef nuyis immoo galtee biyya kanaaf ta'u asii wanna oomishamee naannoo kanarraa argamu gabaa jiddu galeessaatiif dhiyeessinee gabaa biyya kanaa tasgabbeessinee siyaasa dinagdee biyya kanaa tasgabbeessuu dandeenya waan ta'eef wannoonni hojjetamnu baay'een isaa gaafii mana keessaa ka'eef propoozaaliin hojjetamee dhiyaata yeroo gabaabatti naannoo kanatti wannoonni hojjennu waan ta'eef ammaaf maaltu yaaddame waan jedhuuf gara fuulduraatti waan hojjennu propoozaaliidhaan qorannoodhaan cal jenneetuma waan miiraniin baaneetiin hojjennu odoo hin ta'in propoozaalii qopheessinee piroojeektii qopheessinee waan hojjechuu qabnu itti deemna waan ta'eef ammaaf yeroo nurraa deeme waan baay'ee bal'aa jechuun barbaadu waan na dhaggeettaniif galatoomaa isin jechuu barbaada. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa godina Arsii gaafa waa jalqabdan jirtu jedhaa onnee keessan isin jabeessaa hojii keessan hojjechuu keessatti yookiin immoo hojii isin hojjettan keessatti milkaa'ina agarsiisuudhaaf onnee agarsiisuudhaaf murannoo agarsiisuudhaaf ni fayyada waan ta'eef gaafa jirtu isin hin jennu isin maal nuun jettu? Hayyee. Egaa akka waldaa kanaan wal qabatee akka godina Arsiititti waldaan hundaa'ee hin jiru hanga adda dura jechuudha. Garuu ammatti maal goonee akka magaalaa Boqqojjiitti jechuudha. Ani jiraataa magaalaa Sallaati. Haa ta'u iyyuu malee dhaloonni kiyyaa magaalaa Boqqojjiiti. Asiitiin deddeebi'ee haala waldaa kanaa hordofaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Waan hedduu waliin haasofne waa'ee godina Arsii kana jechuudha. Riisoorsii wal qabatee godinni Arsii maal fakkaata? Hojiiwwan naannoo san jiran akkamitti hojjennee milkaa'uu dandeenya waan jedhu san bal'inaan teenyee mari'anne. Erga sanii illee deeminee bilbilaan yeroo baay'ee haasa'aa turre jechuudha. Egaa kan maal jechuu barbaadeetini sagantaan har'a asitti qophaa'e kun akkanumaan sagantaa qophaa'ee miti dhuguma dubbachuudhaaf. Murannoo guddaa barbaada, kutannoo barbaada, fedhii miseensota hojii kana yookiin immoo waan kana milkeessuudhaaf ganamaa galgala hojjetan barbaada. Akka waliigalaatitti waldaan kun dameesaa asitti banatee haala kanaan socho'uu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhagaamee gama keenyaan egaa wanti kunillee dhugoomee akka bu'uura godhatuuf sababa kan ta'an obbo Sanyiin Daashuu waan kana yeroo gabaabaa keessatti laawunchi godhanii akka lafa qabatuuf kan nu taasisan ulfaadhaa galatoomaa jennaa isaaniifillee harka nu dha'a jenna. Xumureera galatooma. Tole. Egaa dhugaa dubbachuuf taanaani guddoon gammadee akkuma isin gammaddanittan gammadee waan ta'eef hundi keenya baga gammanneen jedha irra deebi'ee waldaan dargaggoota caffee dameesaa 30ffaa Arsii irratti banannee gaafa jedhani akkuma mana keessaa ka'aa ture sana gaafii natti ta'aa ture. Maaliif yoo jettani waan lamaaf tokko seenaadha tokko dhugaadha. Inni lammataa dhugaadha. Seenaan maali? Seenaan Oromoon beeku
kan hundi keenya beeknu Oromoon gaafa qabsoo siyaasaa bilisummaa jalqabu waldaa hundeeffate. Waldaan jalqaba Oromoon jalatti gurmaa'ee fi hundaa'ee waldaa Maccaa fi Tuulamaa jedha. Waldaa Maccaa fi Tuulamaa gaafa uummatu Maccaa fi Tuulama qofa miti miseensi. Maqaatu waldaa Maccaa fi Tuulamaati malee. Oromoo hunda of keessaa qaba. Waldaa kana gaafa Oromootti beeksisuu jalqaba qabsaa'onni keenya, hayyoonni keenya warri Maccaa fi Tuulamaas, warri Sikkoo fi Mandoos, warri Ituu fi Humbannaas iddoon itti wal argan jalqaba seenaa Oromoo keessatti Arsiidha. Iddoo isaa Itayya natti fakkaata, abbootiin keenya na gargaaruu dandeessan. Dheeraa. Waldaan kun jalqaba tokkummaa Oromoo itichuudhaaf, Oromoo walitti fiduudhaaf, wal jabeessuudhaaf, wal cimsuudhaaf jalqaba eessa dhaqee? Arsii dhaqee jechuudha. Kanarraa gaafa laalu maaf 30ffaarra geenye Arsiin waan jedhu anattis gaafii ta'aa ture. Inni lammataa dhugaadha. Dhugaan faakti isa jedhamu jechuudha. Mana keessas ka'aa ture. Egaa ani waan an Arsiitti dhaladheef qofan akkas jedha otoo hin taane dhugaa lafa jiru waan ta'eef godina 3 4 tokko hojjedhee jira. Carraa hojiitiin asiif achi deemee Arsiin madda diinagdee, madda garbuu, qamadii, hayyoota, atileetota biyya kanaati. Kuni dhugaadha. Egaa yoo kana taane har'a gaafa diinagdee Oromoo ijaaruu barbaannu, gaafa Oromoo walitti fiduu barbaannu otoo ga'ee leencaa yookiin carraan dursaa kuni nuu kennameen feena seenaa tanallee feena waan ta'eef mana keessa illee gaafiin gaafatamaa ture, nutti illee gaafii ta'aa ture. Garuu akkuma tasaati malee wanni itti yaaddamee ta'ee sin jiru har'a nuu dhufuu keessaniifuu guddina Arsii, carraa Arsiin qabu. Waan Arsiin gochuu danda'u ammas argitanii jirtu gara fuulduraatti isin argitu hin jedhaan obbo Sanyii fa'an. Yoo hojjanne tokkoffaa ta'uu dandeenya. Ammas Oromoota ijaaruu akkuma dura jalqaban biyya Tufaa Munaa irratti waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'e biyya Tufaa Munaa irratti jalqabaniit nutti dhufanii itti makamnee jirra. Maaliif diinagdeen Oromoo kanaan dura carraa siyaasaa seenaas ta'ee nu harkan turree carraa sin arganne akkanattis wal arginee waa'ee guddina keenyaa tokkummaa keenya dubbachuudhaaf carraan baay'een hin turre. Hangi carraa argannes yeroo gabaabaa kana yeroo dhiyoo kana waan ta'eef ammas waan jalqabne kana cimsuudhaaf Oromoo hunda bira ga'uu qabnaa jedhanii har'as nutti dhufan waan ta'eef ammas akkuma isin galateeffachaa turtan sanatti galatoomaa jechuun hin barbaadan. Oromoon kallattii hundaan sochiitti jira. Sochii kana keessa galuu qabna jenneet iddoo kanatti wal geenye. Fedhiin keenya guddaan siyaasanis diinagdeedhanis ijaarramuudha. Siyaasa fi diinagdeedhaan ijaarramnu gaafa jenne biyya ijaaruudha. Siyaasni fi sabni diinagdeedhaan hin ijaarramin eessa'uu ga'uu hin danda'u. Yoo afuufanis hin kufa hin diigama waan ta'eef diinagdeen of ijaaruun isa murteessaa ta'uu barreet iddoo kanatti wal geenye. Fedhiin namaa hedduu keenyaa kanarratti hundaa'a waan ta'eef akka mana keessaa ka'aa ture sanas jalqaba akkanatti wal arguu fi walitti dubbachuunis tokkummaa Oromoo ijaaruudha. Achirratti immoo diinagdeedhaan of ijaaruudha waan ta'eef kana giddugaleessa goonee yoo deemne hin milkoofnaa waan jedhuun qaba. Kanaaf Oromiyaa ijaaruudhaaf, Itoophiyaa ijaaruudhaaf, Afrikaatti, addunyaatti mul'achuudhaaf deema mul'anni waldaa kanaas isa waan ta'eef iddoo kanatti xiyyeeffachuun isaanii waltajjii tokko dhiyeenya kana akka godinaatti asumatti irratti hirmaachaa ture. Baay'een gaddee bahee dhugaa dubbachuuf taanan. Wanni xaa'oo fi farra aramaa waan diinagdeeti miti. Waan diinagdeeti miti. Shira naannoo kanatti xaxamaa tureen qonnaan bulaan Oromoo kanaan booda lafa isaa irratti oomishachuu akka hin dandeenye xaa'oon sun maan qorichi farra aramaa kan aramaa miti midhaan balleessu qophaa'ee akka nutti ergamaa ture
eessarraa akka ergamaa ture obbo Waaqayyoo duratti argaan ture hin jirani. Obbo Waaqayyoo jechuun ogeessa warra waan galtee qonnaa kana dhiyeessani isaan tun affeereen gidduu isaanitti argamee dhagaa ture. Baay'een gadde dhugaa dubbachuuf taanaan of eeggannoo guddaa barbaada. Xaa'oo arganne jettanii mana fincaaniitii wanni saamsamee maqaan itti leebil ta'ee qoricha fakkaatee qonnaan bulaa keenyatti gurguramaa ture gaafa isaan gadi baasanii nutti agarsiisan. Waan kana immoo eenyutu duuba jira jettanii gaafa laaltan waanni nama shooggodhu hedduutu jira. Ragaan sobaa hedduun qophaa'ee xaa'oo sobaa qofa miti xaa'oo lafa summeessuu danda'u sanyii namaa lafarraa balleessuu danda'utu qonnaan bulaa keenyatti gurguramaa ture waan ta'eef gaafa waldaan kun kanarrattan hojjedhana jedhee dubbatu anaaf gammachuu guddaadha akka ilma qonnaan bulaa tokkootti. Kana duuba dhaabbachuu danda'uu qabna. Ani inuma waan kana bara geree yookiin yeroo wanni kun dhiyaachuu danda'utti obbo Sanyiin dursa kennitanii fi odoo waan kanarratti nu hojjettanii gaafii jedhuun isinii dhiyeessuu barbaada. Inni biraa egaa amma hayyoota qindeessinee waan amma jedhame kana galmaan gahuu dandeenyaa jenneet iddoo kanatti wal argine akkuma jedhames akka carraa ta'ee waltajjiin jiraachuu anis nan beeka. Waltajjii sadarkaa godinaatti kalee malee dheengadda geggeessine yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa aanattis gabbu'uudhaan qaba waan jedhameef kallattiin kaa'ame waltajjiin sun guyyaa har'aatti qabamee caasaan mootummaa hedduun asitti hin argamne malee ani namni guddachuu hin barbaanne yookiin waldaa kana deeggaruu hin barbaanne jiraatee natti hin fakkaatu. Sana akkasitti yoo hubatame gaariidha waan jedhuun qaba. Naannoo Finfinnee kanatti waan hojjetamuu qabu gaa iddoon jalqabatti Oromoon cabellee achuma seenaa keessatti sin beektanii namni hedduun qe'ee irratti fannifamee qe'ee irraa baqatee Oromoon Maccaaf Tuulamaa naannoo sana jiru Oromiyaa hunda keessatti qubatee Oromoo wajjin jiraachaa har'a immoo hundi keenya naannoo Finfinnee fi Finfinneetti deebi'uu qabna jennee fedhii guddaa qabna. Fedhii kana galmaan gaachuudhaaf immoo waldaan kun nuuf bu'uura handhuura. Finfinneen handhuura siyaas dinagdee biyya kanaati. Kan Oromiyaa qofa miti. Akkuma beekamu gaa mootummaanis kallattii adda addaatiin Oromoota naannoo sanatti deebisee Oromiyaa kallattii hundarraa naannoo sanatti ijaaruu waan barbaaduutu jira waan ta'eef an waldaan kun akkaataa kanaan bakka hunda dhaqqabee hanga damee 30ffaa banachuun akka dura jedhames haga dhibbaatti saga humni isaanii danda'e deemanii Oromoota yeroo gabaabaatti akka mootummaa yaadu sanatti akka Oromoon fedhu sanatti akka nu ijaaramuu feena. Keessumaa waan hundaanuu ijaaramuudhaaf immoo Finfinnee irratti jijjiirama fiduudhaaf wanni Oromoon irraa baqatuuf tokko inni bu'uura gaafii mana jireenyaati. Gaafii mana jireenyaa Oromoo gaafii miseensa waldaa kanaati. Akkana sirriitti akka nu qabatan barbaanna obbo Sanyiin faan. Isaantu itti dhiyeenyaan jira waan ta'eef. Ila Oromoon kun miseensi waldaa kanaas dabalatee mana jireenyaa argatee naannawa Finfinneetti ijaaramnaan waan biraa ijaaruun salphaadha. Har'a kiraa kaffallee Finfinnee keessa jiraachuu hin dandeenyu. Har'a sireefuu guyyaa tokko lamattuu sireedha kaffallee Finfinnee keessa buluu hin dandeenyu. Bar dhiyeenyuma kana waltajjii wayiitii fi Finfinnee deemetan achi gabbaane uffata aadaa Oromoo kana uffannee afaan Oromoo kana dubbachaa karaarra deemna. Dhugaa dubbachuuf Oromoonni naannoo sana jiran magaala sana jiran har'allee garaasi nyaatu. Nutti fiiganii nagaa nu gaafatu. Nutti bareeddan jedhanii suuraa nu wajjin ka'u. Baay'ee ulfaataadha. Ammallee hin jalqabne malee hin hojjannee jabaannee hojjechuu qabna dubbachuu qofa miti. Qabatamaan achitti of arguu danda'uu qabna. Bara akkamitti Finfinneen alagaa harkaa akka galte
waan seenaa fagoo dhiisaati waanuma dhiyeenya kana waggaa 27 soddomman jedhan sana keessa sabni naannoo sanaa homaan qabne namni naannoo sanaa homaan qabne Finfinnee irratti of ijaaree Finfinnee yoo taaksii seente afaan wayii dhageessa afaan Oromoon dhageessu yoo gabaa dhaqxe afaan wanni siyaasa siniin jedheessa kana siyaasa miti kun eenyummaa kooti of arguun barbaada Finfinnee keessatti jiraachuun barbaada Finfinnee keessatti garuu taaksii yoo seente konkolaataa yoo seente maal yoo seente afaan nama naannoo sana hin jiraatiin kanaan dura seenaadhaan warra waggaa 150 jiraatee dhiisaa warra nu cabsee dhiisaa waanuma warran dubbachuu barbaadu sinii galeera miti isaanumti yeroo gabaabaa keessatti Finfinnee kan isaanii fakkeessanii jiran nuti immoo galaana Oromoon galaanni kun haaluma salphaadhaan naannoo sana akka dimoogiraafii jijjiirreedhaan kabajamoo pirezidaantiin keenya duraanii haaluma salphaan dimoogiraafii jijjiirree of ijaaruu dandeenya waan ta'eef kuni dhaannaa onnee uummata Oromooti miseensa kanaati hin hubattu Oromoodha miirri Oromoo keessa jiru sin keessa jira waan ta'eef kana irratti nu cimaayii jechuun barbaada. Ilaa Oromoon saamma jenne kana miti miseensa 15,000 Oromootti achi Finfinneetti qubachiisuu miti anaaf miliyoonni 15 gahaa miti miliyoona 65 Oromoon yoo jenne namni naannoo sanatti deebi'ee ijaaramuu danda'u kanaa olis ta'uu danda'a riisoorsiin naannoo sana jirus waan nu daangessuu miti kana sirrumatti irratti akka nu hojjettanidha inni biraa kadhaamadhu ka hangafallee gaafii ta'aa ture an dubartoota baay'ee argaan jiru egaa kana obbo Sanyiidhaa fi kennine keessaa galuu hin dandeenyu obbo Fireenfaa warri waldaa kana ijaartan dubartoonni akka dhufanii miseensa waldaa kanaa ta'an warri bara dargii ani seenaan dhagaye waan ta'eef warri bara dargii turtanii maal jedhamaa ture አብዮት ያለ ሴቶች ተሳትፎ ግብ አይመታም ጀቻን ቱሬ ባቃ ሀረበሪ ዱበርቶኒ ላኮፍሳ ከሌረ ጅራን ሰና በረ ደርጊ ረ ጅራን ሰና ኦቶን ታኔ ዲቤንታ ሸንተሚ ቶኮ ኦሊ አዋሳ ብየ ከና ኬሰቲ ዋን ta'eef dubartoota yoon hirmaachisin kophaa keenya fiignee eessayyuu ga'uu hin dandeenyu dhugaadha milkaa'ina dhiirota hedduu duubas dubartootatu jira beekamaadha qabatamaadha garuu immoo amma nu wajjin baanii hirmaachuu qabu nu keessatti baay'achuu qabu waliin guddachuu qabnaa waan jedhuun dhaama isa gaa miseensis dhaame anis akkuma nama tokkootti miseensa waldaa kanaas ta'eera waan ta'eef nan dhaammadha wanni rakkannee biyyi sitti irraafamaa jirtu wanni miseensis irra deddeebiidhaan kaaseef wanni anis kaasuuf waan hannaan wal qabatu waan sobaan wal qabatu bakka hattuun jirtutti ce'uun hin danda'amu wal ijaaruun hin danda'amu isatu hidda saba keenyaa nama keenya addaan kukkutaa ture waan ta'eef hanna akkuma duratti kabajamoo itti gaafatamaa waajjira dhaabaa magaalaa Amboonatti fakkaata yeroo dubbatan warroota waldaa kana gufachiisuudhaaf duubatti harkisuudhaaf kuffisuudhaaf deeman keessaa cirraa hin balleessinaa hin xaragna jedhan sana xaraguu qabdanii miseensi kunis kana barbaada nus isinii waliin jirra hattuu of keessaa baasuudha of keessaa xaraguudha ummata Oromoo ijaaruudha waliin guddachuudha dhumarratti egaa abbootiin keenya ganama yeroo eebbisan yoo dhugaa dubbanne eebba isaanii gaafan taa'ee dhaggeeffadhu akkuma obbo Sanyiin jedhan san miira wayiitu namatti dhaga'ama akka ayyaana wayii dhuguma sobaaf miti gaafa teessee abboonni keenya wal faana akkasitti eebba too'an sana waatu namatti dhaga'ama jajjabina wayiitu namatti dhaga'ama ani dhugaa dubbatiisaaf eebba maanguddoo abbootii gadaa godina Arsii dhaggeeffadheen quufu Oromoota hundas bira sinuma jira garuu isin anaaf adda waaqayyo ammallee umrii keessan nuuf haa dheeressu jechuun barbaada. Warra aadaa kana tiksee asiin gahe akka tiksinuuf warra nutti kennaa jiru waan ta'eef ammallee umrii dheeraa waaqayyo nu waliin isin haa jiraachisu warra aadaa keessan tiksu haa taasisu
Egaa akka eebba isaanii keessatti ijaarramanii diigamaniirraa walitti dhufanii bittinnaa'aniirraa Waaqayyo sinaa oolchuu jedhanii Waaqayyo kanarraa nu haa oolchu. Warra waan karoorfatee fi mari'ate kana galmaan ga'u nu haa taasisu. Ulfaadhaa waraabula. Walgahii akka Finfinneetti sadarkaa Finfinneetitti kutaa magaalaa 11 egzibishin maakkalii dirree masqalaatti irratti yaabee gaggeesse miila darbe. Gaggeessine mariisisne sirriitti mariisisne. Kutaa magaalaa caasaa isaaniitti irratti mariisisne. Kan keessaan haaraadha. Baga hundooftan. Booneen jira amma quufeen jira isinumaayyuu akkanatti isin hundeessuu kiyyaafuyyuu. Akkuma adaraa naan jettan anis adaraa kanan isin jedhu adaraa qubni barreessedhaaf feesbuuk irratti barreessuun baay'isina. Kiraa kaffaltu, magaazana kaffaltu, wazaadarii kaffaltu, mandaalaala kaffaltu. Kun hunduu isinirraa dhaabbata. Kara keenyattoo dhuftan kun hunduu isinirraa dhaabbata. Magaazana barbaachisaa taanaan akkuma achitti waadaa isinii gal kutaa tokko isiniif kennina. Rabsuudhaan wal qabatee nuu itti gaafatamummaa fudhannee ijoollee isinii ramadee isiniif rabsisiisnan. Akkasii ta'utti nagadachuu qabda. Waliin murteessuu qabna gabaa keenya. Sani kan gochuu qabna. Bunaan wal qabatee ekspoort impoortii qofatu nu hafa malee kan biyya keessaa eeyyama fidnee jirra hojiitti gallee jirra. Bunni asoo hin jirre as fidna. Hoo as jiraate achii ol fe'anna. Konkolaataan oomisha fe'ee achii dhufu asii yoo deemu duwwaa galuu hin qabu. Nadaajiin gubachuu hin qabu waan ta'eef. Finfinnee keessatti dirree masqalaati irratti tanaan duraan dhaabbachuu sodaatamu yeroo ammaa kana baarinaa reestooraantii cimaa bannee jirra. Feestivaalii irreecha eegnee torban irreechaa jennee achirratti kabajna. Abbootii gadaa immoo geejjiba keenya naballi isiniif kennina isaan siin fidanii akka dhufan goona. Abbootii gadaa balbala shananuu isin walitti siif fidanna achitti. Anjiddu gala keessatti ijoolleedhuma gullallee achuma keessa isinitti finna warra abbaa gadaa waliin taatanii guyyaa lamaan tokko hoteela isiniif qabnaa hin mari'attu. Abbootiin numti gadaa kunuumee walitti haa dhufu dura. Abbootiin numti gadaa keenya kunuyyuu walitti nu haa dhufamme walin raaffatanii jiru waan ta'eef walin beekan waan ta'eef walaa barsiisnu. Soba taanaan hin sobnu hanna hin natu shirri adda addaa maramee dhufe ji'a 3 mana hidhaan agalchan yuutuubiinis feesbuukiinis akka ta'ee nurratti babarraa'e waan adda addaa ta'e hin baane nan sirreesse xaa'oo fi qoricha haramaa amma calqabnaa piroosesii isaa ammumaa ammatti calqabna san booda gannaa boona galchuu akka dandeenyutti ambiraawo kompoostii irratti sirriitti wal leenjisiisnan. Lestroo argammaa agartan yoo ta'e lestroo daraqoo shaashaa agartan immoo nagar kilippiin waldaa keenya sirbi waldaa keenya waan ani hojjadhe hunda ibsa. Lestroo hojjadhe daraqoo balfa mana bahu hojjadhe jira. Oromoo waan 4 dhabe mal Finfinnee keessa waan 4 jenne miti maal dhabe tokkoffaan nama mana mala kana sadeen dhabeet fala dhabe. Nama dhabe, mana dhabeet, mala dhabeet, walittu maal dhabe? Fala dhabe. Oduu namni jiraate, namni maal dhumu? Walitti ijaareet, raasaa gas manooraa beet kan jedhu as keessa jira laala. Labsi kana keessa jira. Kana irratti hundaa'eet mala dhaataayu. Kana irratti dhaabbatee maal godha? Mana ijaarsisa. Mana erga ijaarsisee booda maal fida? Mala dhaata. Mala maali? Mala tokkummaa. San booda maal fida? Fala sabummaa fida sila. Amma hin dhabneef kanaaf. Kanaaf jabaattanii cimtanii deemuu qabna. Fayyaadhaan wal qabatee sirriitti itti deemaa jirra. Hin deemna. Yeroo dhiyootti bilij goona. Isinumaayyuu yaamna. FB keenya keessatti hordofaa. Miidiyaa keenya irratti hordofaa. Leenjii hoggaa kennina. Miseensa mana marii 366 qabna. Amma isinis hordooftanii jirtu. Isin keessas bakka buutummaadhaan mana marii yoo yaamnutti bakka buutummaadhaan gaggeessitoonni as keessadha inni hirmaatu jechaadha. Hiree fayyadamummaa keessanii asii isiniif dheeksisuu jechaadha. Isin muuxannoo har'aa asirraa fudhattan kanarratti fudhattanii asiin waan walirraa fagaattaniif
achitti hundeeffachuu hin dandeessu. Qopheeffachuu dandeessu. Isin gargaarra yaadan. Isaanis isin gargaaru warra as jiranis. Ifa isinii ta'ee jira. Achitti of dandeessanii dhaabbachuu qabdu. Godina godinaan yoo dhaabbatame malee ifa isinii ta'ee jira. Akka balbalaatitti hangafoomanii jiru. Hangafummaa isaaniitti mee haamilee kennaafi. Hangafoomanii jiru. Isin isaanumarraa koppiliinkii gootanii deemuu qabdu jechaadha. Dhaqee amma baalee sawwee nagaa'utti hin deemne. Asallaa fi boqojjiirra bahee namni amma Finfinneetti dhufee na wajjiniin wanni jechuun qabu. Hundi keessanuu sanyii taatanii jirtu. Biiroo banan proposaalaa hojjetanii jarri warri gaggeessitoonni asii proposaalaa hojjetan lafa argan dafnee mana kuusaa bareedaa ijaarran. Mana kuusaa irratti iddoo mana kuusaa midhaan dheedhii fi kuduraaf muduraa mana kuusaa lama wal cinaatti ijaarre tokko kuduraaf muduraaf gon asitti wal gahaa dhufe asii yoo feesisne konkolaatota hin qabne. Tasaabii 6 ajajnee jirra. Tasaabii 6. Tasaabiin 6 nuu gale taanaan oomisha yeroo mara isaatiyyuu asii fidaa jechaadha. Hin deddeebisaa jechaadha. Dursineetitti qophoofna. Nuyi dureessa baay'isawee. Foon keenya foon annabe foon bitanii ofitti naqan malee dureessaan minim chiggirel.